filma fuura qulqulluu tokkummaa sillaasee tamannii kan bullu maatiiwwan waaqayyoo kan fagoo fi dhihoo biyya keessaa falaa akkam nagaa jirtu siniif haa baay'atu nageenyi waaqayyoo nagaan bahaa gala. Sagaleen gammachuu sagalee keessanii walaloowwanii fi barnoonni akka isin qaqqabaniif sagalee gammachuu sabskiraayib gochuu hin dagatina. Tawaahidoo daandii qulqullootaa hangafa amantaa sumaaf dhangala'ee sumaaf kan daakame lafeef dhiignabboota baay'isee cimaadhaa hundeef bu'urri kee bu'urummaa Phexros hin jiru dursaan kee bu'urummaa Phexros hin jiru dursaan kee abbooliin koo hedduun waa'ee keef darbanii dhagaan reebamuudhaan kaanis daakamanii hundee kee cimsanii addunyaa beeksisuun nuyiif dabarsanii dhiiga dhangalaasuun daandii dhugaaf nagaa tawaahidoo jechuun Nisxiroos yoo ka'ee gantuu keessaa ta'ee tawaahidoodhaanis mormuudhaaf kan ka'e fooniin Kiristoosiin lamatti kan qoodee tokko ilma Daawit tokko ilma Waaqaa jechuudhaan munaage ogummaadha se'ee doofaa dhugaa ta'e. Ilmi abbaa gadii jechuun kan lallabu mormaan kee Aariyoos kan hojii isaan dhabu barreessaa walaloo beekaa mana amantaa kan ture Aariyoos edaa doofaa ture hafuura qulqulluun mormaan kee Kiristoos edaa doofaa ture hafuura qulqulluun mormaan kee Kiristoos kan akka Istifaanos Giyoorgis abbaan koo siif jecha kan darban tawaahidoo haadha koo ofii akka dungoo siif ifa ta'anii waaqii tokko malee lubbuu siif kennanii dhugummaa daandii kee moototaaf labsanii dhugummaa daandii kee moototaaf labsanii mataan kee Kiristoos hundeen kee dhiigasaa bu'urummaa Phexros gaaddisa sabata addunyaaf hangafaa uumama ganamaa daandii abboota koo tawaahidoosuma boqonnaaf gammachuun si keessatti argama. Hiikaan maqaa keetii ajaa'ibsiisaadha tawaahidoo jechuun amantaa dhugaadha waaqni nama ta'ee namnis waaqa ta'ee jechuudhaan labsita dhugaa amanattee amantii har'aarraa kanaan adda taate. Phaawulosiif Phexros qulqulloonni darban kaan dhiiga lolaasuun kaanis fannifaman amantiidhaaf jecha lubbuu isaanii jibbuun seefiidhaaf of kennan imaanaa hin nyaadhuun sodaa tokko malee tawaahidoo labsuun sodaa tokko malee tawaahidoo labsuun bultoo qulqullootaa buufata ergamootaa bakka aara galfii warra dadhabootaa dhiigaan hundeeffamtee kennaa nuuf kennamte cimsinee eeggannaa nus akkanaa bute yaa saba akkan taane imaanaa kan nyaate. Al torba duudhaan al torba kan ka'ee waa'ee makeetiifiin kan gogaan qunca'e maqaa kee ol kaasuuf hidda kee jabeessee badii kee jibbuudhaan lubbuusaa dabarte Giyoorgis abbaan kee addunyaaf si labse. Kan si dhaabee isaa fedha isaan jaallatee eenyu si buqqisaa fuula kee dhaabbate marfamtee jiraattaa too ergamootaan yoomuun labsamta afaan qulqullootaan dhugaadha amantii koo kan qabdu abbootaan dhugaadha amantii koo kan qabdu abbootaan. Daa'imummaa kootii gara kee dhufeera abboota koo irraa waa'ee kee fudheera erga na guddistee haadha koo sin ganuu qabadheen si labsaa kallattii erfanu diina keessaa falaaf dabarsee sin kennu. Gara kee yoon dhufuu keessi koon gammadaa dhiiga abboota koo mallattoo naaf qabda ani siinan boonaa shakkii tokko malee jedhee amantii koo sin dhiisu sin ganuu tawaahidoo haadha koo sin faarsa sin labsaa jedhee amantii koo. Yaa saba waaqayyoo imaana abbootaa tawaahidoo eegaa lafeef dhiigni isaanii hin isin gaafata irratti haaduunuu akkuma naa butee maaliif dabarsina jiruu lafaaf calaqqee darbuudhaaf imaana hanqisna. Tawaahidoo jabduun dhiiga isaan dhaabbattee jecha isaan jabaatte misirroo isheetiif mana cidhaa taate utubaan ishee jabaa gonkumaan raafamu dhiibbaa diinotaatiin tasumaan diigamu dhiibbaa diinotaatiin tasumaan diigamu. Nuti hin sodaannu warra foon ajjeesan isa fooniif lubbuu ajjeesuu danda'u Kiristoosiin qabna. Naabuteen kitaabaa nuuf galmee jireenyaa nu barsiisee jira akkatti eeggannu imaana abboota. Naabuteen kitaabaa nuuf galmee jireenyaa nu barsiisee jira akkatti eeggannu imaana abboota. Mootonnii fi jabdoonni ishee ari'atan biyyoo gadi jiru du'arraa hin hafan. Dhaloota taaraa taatee jirti tawaahidoon biyyaa hammattuu hundaati. Dhaloota taaraa taatee jirti tawaahidoon biyyaa hammattuu hundaati. Uumamaaf kennaadhaa bakkee aara galfii sagalee isaa malee hin hidhattu seefi warra ishee balleessuuf hidhateetti yaa'uu ni kadhattii farmeen qalbii jijjiirrannaan akka isaan ga'u ni kadhattii farmeen qalbii jijjiirrannaan akka isaan ga'u. Baay'ina ibiddaaf hin jirtu dhaabbattee tokkicha yoo guban dachaadhaan baay'atte nuti ni argina mana qulqullummaa isa samii gubbaa kan lafaa tuttuquun waan akka balleessu inni kaan maaf jibba kan lafaa tuttuquun waan akka balleessu inni kaan maaf jibba.
Salamoon ijaaree ogummaa isaatiin Waaqayyo seebbisee ayyaana isaati. Warra as dhufanii maqaa koo waammatan nan isaan fayyisaa ani nan dhaga'a jedhee waadaa seene Waaqayyos jechisaan jedhee waadaa seene Waaqayyos jechisaan. Amantii fi cuuphaan Waaqayyos tokkodha jennee kan amannu nu tawaahidoodha. Tokkummaaf sadummaa Sillaaseetti amannee tawaahidoodhaanis lubbuuf kaadhimmanne. Tawaahidoodhaanis lubbuuf kaadhimmanne. Jabaadhaan shakkiinaa haala dhufee darbuun qilleensaaf hammeenya yakkaaf qilleensa tawaahidoon tokko simboon Itoophiyaa seenaatu isheen jedha haadha oolmaa biyya. Jabaadhaan shakkiinaa haala dhufee darbuun qilleensa hammeenya yakkaaf qilleensa tawaahidoon tokko simboon Itoophiyaa seenaatu isheen jedha haadha oolmaa biyya. Waa'een tawaahidoo hedduudha hin dhumu tasa barreeffamee dhalootaaf taa'eera seenaan galmeeffamee nu hin layyaasisu waa'een ishee gonkumaa miidhaginni biyyaa sassaabduun uumama bakki aara galfii manni dadhabootaa manni soora lubbuu burqaan jiisaa lubbuu tawaahidoo suma nu hin layyaasisu waa'een kee gonkumaa miidhaginni biyyaa sassaabduun uumama bakki aara galfii mana dadhabootaa manni soora lubbuu burqaan jiisaa lubbuu tawaahidoo suma. Sagalee gammachuu sabskraayib haa taasisu. Tawaahidoo ka'umsa hundumaa naannu gaasi keessatti argama. Dhiigasaa qulqulluun kan hundeeffamte saba Waaqayyoo gadhiisa taate. Tawaahidoo ka'umsa hundumaa naannu gaasi keessatti argama. Dhiigasaa qulqulluun kan hundeeffamte saba Waaqayyoo gadhiisa taate. Tawaahidoo ka'umsa hundumaa naannu gaasi keessatti argama. Dhiigasaa qulqulluun kan hundeeffamte saba Waaqayyoo gadhiisa taate.